Hayyuya atummaanu akka uummataate isa afoosuma keenya huwwallaalte. Foon kalee mi'aawaa sun bara foon namaati. Iyyaa qosaa akka meegateessa dhiyoo kana. Afooshaa teessan tadduwaa sanbaanta. An jaalala isii keessaa halkan hundi osootiin hin beekne manaa bahee alatti deema. Yaayyuya hadaraa sharaa afooshaa teenyaa sani jiiti afooshaa tanaan rabsuudhaaf qusadhummoo. Bakki intala faranjii takka jaaladheetiin itti himachuu wallaale. Anaa takka wajjin taa'u jiru lama deemaa dhuftee nu bira kutte. Takkitti na bira taa'u jirtus anaa isaan laalu garteetuma aarteetuma kaatee isaan jala kutte. I am out of house for you being san eating Jimmy. Dhaqii kana jinka siif jee manaa beetiin bini siif nyaachisaan afaan ingiliffaatti kana. Kolkolo dubbiin teetii fi dubbiin taa'ee danda'a namaaf hin galtu. Maali dubbiin akkasii? Fayyaa bara miskiina hajji guddoo san dhaquudhaaf maallaqa hin qabu hajjuma teenya xiqqoo asii tanaan dhaqe. Achi booda garaa isaa oppin gochuudhaan appilikeeshinoota keessa jiru hunda gabbuusta. Baay'ee nama dhibaa akkam achi boodoo. Yeroo shamarran babbareedaa ijaan garte akka nama ifaan qabeetti qat jettee ilaalta mataan jala deemte. Yoo waan guddaadhaa baabaa jalqaba irratti jallaaba deemte sarti. Beektaa miti ka hojjetaa mootummaa san mindaan nuun baane baatirratti si kan na jee osoo liqiin irraa guuruu narraa. Waan tokko irraanfattee ilmoo koo warri ollaa keenyaa sheera akka godhaniif invaayit gochuu qabnaa bara. Isii dhiisee dhalaa biraa akkatti jetti baasee laalu kana isiin si garteetuma fungurbaan qalbii dheerataa na fuudhus narra fuudhuun oolweetteetuma bara kaballaa cawu si gootee si biraa kaatee deemte. Aboyya yeroo meeqa afooshaa kootu jennee waamicha siif goonees dadhabne ati maali wanni afooshaa dhufuu diddeef? Taamigaa afooshaan teessan tun. Hayyuya atummaanu akka uummataate isa afooshuma keenya huwwallaalte. Afooshaa teessan tadduwaa sanbaanta. Hay gurbaa afooshaa du'aa jettee har'a inuu afooshaa keenya arrabsita. Lakkii bootu waa arrabaa miti dhugumaan afooshaa du'aati. Yaayyuya hadaraa sharaa afooshaa teenyaa sani jiiti afooshaa tanaan rabsuudhaaf qusadhummoo. Mee amma fakkeenyaaf isin maaliif walitti gurmooytanii afooshaa ta'uun isin barbaachise maaliif faayidaansaa? Amma fakkeenyaaf yoo namni sirraa du'e dhufnee sirraa awwaaluu nama taasisaasitti dhufu kana sharaa dhaabneef sirraa gatteessisuu inni biraa immoo qarshii 500 gumaata walitti buufnee nama taasisaa tattaa'u jiru kana sirraa jimaata rawaa cufaa dhagaaboo. Tanuma jechuudha. Lakki boo yoo nama du'e sinirraa ilmaan hafan ilmaan isaa saniif qarshii walitti guuree mana ijaaruufaadha. Yoo nama hin du'in taate hoo? Yoo nama hin du'in taate deemee dalagatee jiruu saafiraa jijjiiree maatii isaatiif mana ijaarrachuu qaba gaaboo. Kanaafuu ana afooshaa du'aa tana keessaa baheetiin jira. Ati maaluma jechuu barbaadde saa dubbiin teetu na dhibde. Du'aan awwaalchan dhabu yeroo jan hin dhageenyeeti. Sun dhugaa dhagaa. Duuba mee afooshaan akkamitti namuma du'e awwaaluu fi nama namni irraa du'e gargaaruu fi nama tasihaa namatti dhufe gatteessanii hojjaa dhaabuu fi qofaaf walitti gurmaanii afooshaa jaamanii. Kan qofaa miti bar sharaa jala tattaanis hin dhaabnaafi. Sharaa nama du'eef osoo hin taane nama jiruuf silaa sharaan dhaabamuu qabaa bar. Akkam godhuuf nama jiruuf sharaa dhaaban ka du'e dhiisanii. Nama du'eef sharaa dhaabuun faayiduma takka illee hin qabu. Nama osoo jiruu rakkatee rakkoon itti hammaattee ol deemee gad deemee bakka addatti qabatu dhabee eegara biitii nama isa gargaaru dhabee daandiratti kufe. Isin ammoo warri afooshaa walitti qabamtanii dhuftanii isaa rakkoorraa kana kararra kufe kanarratti wal geessanii sharaa isarra dhaabdanii sharaa san jala teessanii mari'atanii rakkoo isaa tanaaf waan isa barbaachisaa walitti qabdanii fi rakkoo san isa furuudha malee hadu'eef sharaa dhaabuun faayidaa maalii qaba? Saa dhugaa keetti wallaahi. Kun ogaa tanaafis sinjaa afooshaan teessan afooshaa du'aati. Dhugaa baanta afooshaan isaanii afooshaa du'aati. Yuuyaa feesbuukni kun siif gaarii miti maaliif firaan dhiifne? Baabaa koomentii kee fudhadheetiin jira garuu feesbuukni rakkoo maalii qaba? Akkamitti rakkoo hin qabne rakkoo guddaa qaba malee. Amma fakkeenyaaf yeroo dheeraa ati feesbuukii gubbatti dabarsuu keettaraan kan ka'e hojii takka illee hin beektu bara. Lakki baabaa akkana hin jiine hojii sirriitti hin beeka. Mee egaa hojii sirriitti hin beekee jalqabarraa kaastee hanga dhumatti akkaataa hoolaan itti qalamu natti himuu dandeessaa? Kuni wayii waan guddaadha baabaa jalqaba irratti jallaaba deemtee sarchi goota. Dura ni barbaadda jechuu keeti. Baabaa tolee achi booda hoo? Achi booda fuutee mana fiddee lafarratti daawunlood gootee morma isaarraa kat gootee coraa isaarraa rimuuf goota. Achi booda garaa isaa oppin gochuudhaan appilikeeshinoota keessa jiru hunda gabbuusta.
baay'ee nama dhiba akkam achii boodoo. Sana booda gosa foonii kan filanne laayikii goonee garaa keenya keessatti posti gochuudha gabaaba. Waan tokko irraanfattee ilmoo koo warri ollaa keenyaa sheer akka godhaniif invaayit gochuu qabnaa bara. Aboyya arra fuulli keenii fa maaluma harkatte habiibi kiyya. Alhamdulillah gammachuu malee gaddinu irraa qabu. Ganama kana mana dhuftee na dhabdee qottee jaanii maali nagumaan na barbaaddeeti. Haajuma xiqqoo takkaafiin dhufee barbaadees dhabe. Duuba maala idaa miti dubbadhu kan kunooti. Saayiba kiyya Ingiliffaa beekuun kan keenya fayyadu har'uma. Ameerikaa deemuuf imbaasii dhaqee turjumaana dhabde. Bakki intala faranjii takka jaaladheetiin itti himachuu wallaale. Duuba maal jee kaanti siimuu barbaadde? An jaalala isii keessaa halkan hundi osootiin hin beekneen manaa bahee alatti deema. Kolkoloo nama afaan kee hin beekne jaalaltee hangana geessu ati akkamitti akkatti raasi qabdi? Saayiba kiyya siin qabaa maaliin dhaba qaba osoo filmii ilaaluu afaan Ingiliffaa bare. Amma dubbii dhiisiitti akkaan jeetti siimuu na dubbadhu. Sirba artistiin keenya Saphee Birahaanuu irra deebi'ee. Si jedhee manaa bahe bineenseef nyaachisaa. Si jedhee manaa bahe bineenseef nyaachisaa. Jiitti naa himi kaa. Ani sumatti ni maati dhaqetti himadhu. Haya jiiga akkaan dhaqee jiruun. I am out of house for you bineensaan ittiin gimi. Dhaqee kana jiinka siif jee manaa baheetiin bineensiif nyaachisaan afaan Ingiliffaatti kana. Yuyyaa kiyya irra fuulli kee waa sirrii natti hin fakkaatu. Maalumaan maal ta'e waan adoosteetu jira. Mee na dhiisi irra waan atti nafne akka malee ta'e. Haaya badaboo odeessi gaamee oduu qabda. Odeessi jechaatuma oli gaate afaan kee daaf kaa'u qabi. Tasgabbaa'e gaabiibi maaluma taate miti. Ati duraanuu dubbachuu malee dhaggeeffachuun beektu akkamitti waan na mudate tasgabbaa'ee sitti himuu danda'a duuba haala ati akkatti na afaan haasitu kanaan. Tole dhiifamaati itti fufime. Anaa takka wajjin taa'u jiru lama deemaa dhuftee nu bira qotte. Takkitti na bira taa'u jirtus anaa isaan laalu garteetuma aarteetuma kaatee isaan jala qotte. Kolkoloo dubbiin teetii fi dubbiin taa'uu danda'a namaaf hin galtu. Maali dubbiin akkasii? Dubbiin biyyasiif galti atummaa sirrii na dhaggeeffadhu malee. Tole itti fufime. Anumaa jaalalleetti jaa wajjin kaaffee dhaqeecha keessa jiru shamarran babbareedoon lama gamasii dhufanii nu bira ol kutanii beekta. Eega isaan kutammaatu ta'ere. Achi booda jaalala uummatii jetaa aarteetu mana biraa ol kaatee kabala cawna gootu hin arku seeta. Siin beekaa miteetis yeroo shamarran babbareedaa ijaan garte akka nama ifaan qabeetti qat jettee laalta mataan jala deemte. Akka nagaa yoo laalanis akkuma kiyya kanatti ilaaluudha malee bilaash jalliblib godhuun faayidaa qaba. Waa malee miti beekee kan jaalalleen ta'e kabala akkasitti cawsi gootee si biraa kaatee kutteef. Aboonaa fi migaa'ee beekti ambar na kabaluutu itti toleense. Si isii dhiisee dhalaa biraa akkatti jetti baasee laalu kana isiin si garteetuma fungurbaan qalbii dheerataa na fuudhus narra fuudhuun oolwetteetuma bara kaballaa cawsi gootee si biraa kaatee deemte. Yuyyaa foon akka kalee mi'aawaan sun si bira ni jira amma. Ni jira sanuu foon akkamtu jira seete gaa foon irraa foon mi'aawaa isaa jira sin jee appostoo akkam kana seete gaa maal jeeteen se mayaa mummee. Gurba foon mi'aawaan foon ilma namaa malee ni jira akkamuma asuu tasaa atummaanuu. Atummaanuu maaluma taate yaa mummee qiyyaa foon dhufteeti kaleen irraa nyaatta sun hin mi'aawu. Fooniin kalee sirraa bitadhe sun foonni mi'aawa jee an foonuma akkasitti mi'aawu takkumaatu sirraa bitadhe hin beekuun sin jee kalee hedduu na tole foon akkasitti hin barbaadarraas. Foon kalee mi'aawaan sun bara foon namaati. Iyyaa qosaa akka meegateessa dhiyoo kana. Kuni qoosaadhaa miti qoosaadha fakkaata malee kun dhugaadha. Abdullee ni beektaa miti ka hojjetaa mootummaa san. Mindaan nuun baane baatirratti si kan najee osoo liqii narraa guuruu maallaqni kiyya kaleekii gumaa isaa bira dabarraanin. Aboo Abdullee naa kan jee qabnaan Abdullee awoo yuyyaa kiyya mindaan hin baane akkanaaf nurraa qabanii jee inni natti alaanan laalin. Firraa gaa bakka maallaqni kiyya gumaa kiyyaa ta'u jeetumaan isuma qabee qalee cicciree foon isaa akkatti foo godhee kunoo har'a nama hundaa dhiyeessu jiraan sin jee.